magaalaa Adaamaatti qindeessummaa waajjira dargaggoo fi ispoortiitiin sosochiin maasii ispoortii geggeeffame. Saganticha irrattis hooggantoonni magaalaa, kutaa magaalaa, aanaalee fi ispoortessitoonni ispoortii hawaasaa fi dargaggoon magaalichaa argamaniiru. Haasawaa saaqinsaa kan godhan itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Mulgeetaa Qaabatoo ispoortiin fayyaa, tokkummaa fi jaalallee hawaasaa keessatti akka babal'atu gochuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhan. Kaayyoo ijoon sagantichaas ispoortii hojjechuun dhibeewwan daddarboo fi daddarboo hin taane irraa akka of eeguu qabnu hubannoo uumuuf ta'uu himan. Sagantichis torban lamatti al tokko kan itti fufu ta'uu himan. Egaa akkuma beekamu ispoortiin jaalalaaf, ispoortiin tokkummaadhaaf, sabaan, amantaadhaan, saalaan osoo addaan wal hin baasne bakka itti bashannanaa fayyaa keenyaaf, qaama keenyaaf itti hojjennu waan ta'eef fayyaan sirriitti ibsanii jirani gareen fayyaa. Kanaaf itti fufiinsaan jiini seenee torbee lammaffaatitti yeroo hundaa sadarkaa magaalaatti bifa kanaan kan kabajnu akka ta'e ni beektanii. Keessattuu magaalaan keenya sabaa fi sablammoonni hedduun kan keessa jiraatan waan ta'eef tokkummaa fi walooma keenyallee kan cimsuudha jedhan. Aanaalee fi kutaalee magaalaa akkasumas mana keessanittis safarattis hundi keessaniyyuu yeroo hundaa sochii qaamaa taasisuudhaan tokkummaa keenya akka cimsitan waamicha isinii dabarsuun barbaada. Ergaa kanaan fayyaan hundaa ol nageenyaadhaaf murteessaadha. Nageenyi immoo misoomaaf, waliin jiraachuudhaaf, tokkummaadhaaf utubaa guddaa waan ta'eef bakka jirru hundatti hundi keenya akka caasaa nageenyaatti taanee caasaa nageenyaa cinaa dhaabbachuudhaan nageenya magaalaa keenyaa cimsinee akka itti fufnu carraa kanaan waamicha isinii dabarsuun barbaada. Hirmaattonni sagantichaa tokko tokkos fuula duratti sagantaan ispoortii akkanaa cimee itti fufuu akka qabu dhaaman. Namni fayyaa qabu biyya misoomsuudhaaf, misooma irratti hirmaachuudhaaf fayyaan hin dursa. Fayyaa yoo qabaanne waan hundumaa gochuu dandeenya. Nageenya magaalaa keenyaa eeguu dandeenya. Ispoortiin jaalala, ispoortiin tokkummaadha. Hawaasni magaalaa keenyaa tokkummaadhaan ispoortii kana yeroo magaalli bahaa jedhutti mana manatti qeeqeetti namni bahee walitti gurmaa'ee tokkummaadhaan jaalalaan ispoortii isaa hojjetaati, fayyaa isaa eeggachaati, nageenya magaalaa keenyaa eegaati, misooma magaalaa keenyaa itti fufsiisati. Yoo itti deemne hawaasa keenyaaf kan hin dhaamu danda'u kanaadha jechuudha. Ispoortii jechuun fayyinaa fi nageenya biyyi tokko ittiin geggeeffamu jechuudha ispoortii jechuun. Kanaaf waan badaa suusii qabu osoo hin taane ispoortiin fayyina qaamaa ta'ee kaayyoo karaatti kuferree kan kaasuu danda'uudha fi biyyittii kufterree karaa ispoortiin hin ka'a jedhee kana yaaduudha. Dargaggoota biyya keenyaaf Itoophiyaaf yaadni nan qabu warreen ispoortii hin hojjenne yeroo isaaniitti fayyadamanii ispoortii hojjechuudha. Ispoortiin fayyinaa dhibee biyya tokkoo guutumaan guutuutti kan hir'isaa dhufuudha jechuudha. Fi nageenya biyya tokkoo kan mirkaneessuudha ispoortiin. Kanaaf jajjabaadhaa hojjedhaan jedhan.